السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتota في دعوتota وردفتota يوتيوب channel family orotu welcome shamarka kun hundi keessanuu alaaf biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne hordoftoota kiyya baguma jiraattanii hundumti keessanuu hordoftoota kiyya addaan bannee jirra turtii yeroo dheeraattiin booda walitti dachaanee jirra. welcome sinin jedha hundumti keessanuu har'a viidiyoon kiyya waa'ee ustaaz Sa'ad Baaleti mashallah tabarakallah haadha mana isaatiin wajji iddoo bashannananii mashallah tabarakallah akkasii kun mashallah horaa bula mashallah tabarakallah hedduu namatti toltanii mashallah abbaan mana jaartii ofii bashannansiisuun jaartii ofii wajji bashannanuun jaalala gammachuu zalaqiyaa rabbi isiniif haa godhu mashallah. Biyya keenyatti namni waan akkanaa kana hin beeku amma mee giddimaan haa baratu namni martuu jaartii ofii wajjin fataa jechuu jaartii ofii bashannansiisuu jaartii ofii wajjin gammaduu jaartii ofii wajjin yeroo kennuu fi waan akkasii kana baay'ee tokko namatti taasisu jedha mashallah tabarakallah rabbiin waliin umrii isin haa dheeressu baga nagayaan dhuftanii ba'aada sargii keessanii mashallah tabarakallah irra deebisaan dachaa horaa bulaa umrii dheeradhaa wajjiniin turaa arri wajjin filadhaa isiniin jenna mashallah tabarakallah jaartii ofii bashannansiisuun gammachuu akkasuma sunnaadha mashallah hedduu tokko isinirraa tole mashallah hedduu bareedaa namni martuu akkanatti akka jaartii ofii bashannansiisee wajji bashannanuu qaba iddoo bashannanaa tokko qalbii nama hawwatu bareedumsi uumamaa rabbiin uume waa hedduu jira kadas nama jedhu kanaaf anillee har'a viidiyoo ustaaz Sa'ad Baalee qabadhu dhufe mashallah tabarakallah haadha mana isaa wajjin bashannanaa fataa jedhaatiin jira waan baay'ee tokko namatti toludha horri duraan illee kaan haarawallee hundi keessanuu fataa jedha bashannana jiruun addunyaa tuni hangamii miti jechuudha kaan gamasirra jiraannu fataa jedhanii wajjin dabarsuudha akka ustaaz ibsaan baanu jaalalli yoo haroomsan inuma harooma yoo moofsan illee inuma moofaa jedhanii akkasii warroonni duraan illee fataa zanaa jedha akka nama harawaatitti jaalala keessan haroomsaa har'allee yoo wal jaalate namni waliif harooma jechuudha wanni jibbaa jidduu namaa fidu hin jiru rabbi jidduu keessanii haadha manaa fi abbaa manaa kamiyyuu rabbi jidduu keessanii jibbaa haa kaasuu jaalala fi wal jaalachuu waliif yaaduu qofa jidduu keessan rabbi haa kaayuu hamtuu jibbaa rabbi jidduu keessanii haa kaasuu wajjiniin fataa jedha waliin bashannana bari yaadduu fi wal jibbaanuu namarraa baddii yoo wal jaalatanii jaalala waliif haroomsanii wajjin bashannananii fataa zanaa jedhanii akka nama harawaatitti deebisan akka ustaaz ibsaan baanu jaalalli haroomsuu barbaada jaalala haroomsaa ka duraa moofe jettanii ka harawaatiif hin fiigina kama duraa sanuu hoo haroomsa inuma haroomsa akkasii fataa jedhanii zanaa jedhanii biyyoota guddatte malee biyyoota biraa malee biyya keenyatti waan akkanaa kun hin jiru maaliif biyya teenyallee waan akkanaa kana hojjechuu qabdi haadha manaa ofii wajjin fataa zanaa jechuu qabdi iddoo bashannana biyyi keenyallee amma guddatee jira mashallah tabarakallah iddoon tokko iddoon miidhagaa nama hawwatu uumamaan biyyi teenya das nama jetti magariisni isii iddoon garagaraa uumamaan jechuudha namtolche osoo hin taane uumamaan biyyi keenya das nama jedha rabbiin biyya teenya biyya gammachuu biyya jaalalaa biyya nagaan keessa jiraatanii qalbii rahaan gammachuun fataa jedhanii jiraatan rabbi haa taasisu biyya nagaan itti dalagatanii ka biyya namaa jiru biyya ofiitti galee zanaa fataa jedhee keessa jiraatu rabbi haa taasisu nama biyya keenyarraa yaa'ee biyya namaa taa'ee jireenya haadha abbaa manaa jireenya maatii ofii jireenya biyya ofii hawwuu miti nama biyya ofii taa'ee jireenya biyya ofii hawwuu rabbi nu haa taasisu rabbiin giddiin qabu waan biyya namaa bichatti argan biyya ofiitti illee arganii itti dalaganii hawwii rabbi nu haa taasisu mashallah tabarakallah isinirraa tola biyyoota gurguddatte malee kanaafuu abbaa manaa wajjin bashannanuun biyya keenya keessa kana baay'ee baratamaa miti akkasuma namni martuu fataa zanaa jedha jiruun addunyaa tun gabaabduudha alhamdulillah jedhanii dalagatanii fataa zanaa jedhanii jiraatanii hanga addunyaa tana gubbarra jiranii waggaa 100 hin jiraatanii haga jiran san immoo fataa zanaa
jedhaniitiin jiraatanii alhamdulillah rabbiin kenna waan nurraa hamfate baada fayyaa nuu kenne ija gurra nuu kenne alhamdulillah dalagannee hanga addunyaa kanarra jirru fataazanaa jechuudha akkasii fataazanaa jedha hordoftoota kiyyaa viidiyoon kee kaarraa kana fakkaataa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu waan na dhaggeeffattaniif hanga amma turtii gaarii hordoftoota kiyyaa aga viidiyoo biraatii walitti deebinutti baay baay